Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akkam ooltan sagantaan keenya eegale. Koreen humnoota TPLF waliin mari'achuuf mootummaadhaan hundaa'e ibsa har'a baaseen maal hime? Namicha buraayyuutti waraabessi miila lamaan irraa nyaate. Anna rangaleen deemaatii jira. Bineensi akka bineensa fuuldura koo darbaatee jira. Akkasumaan argee ergasiisii waan ta'e taateen irratti raawwatu borumsiisa gaafa amusiisan sa'aatii 5 hospitaalatti obbeekan. Dhalattoota Tigraay kaampii Affaar turan gara qe'ee isaaniitti deebifaman maal himu? Dhalattoota Tigraay achi turreen isintun wajjin wal waraanaa jiraanuun jedhanii haala suukkanneessaa taheen qabanii nu fidan. Saganticha Firaa'ol Balaay isinii dhiyeessa. Tigraayitti tajaajilawwan bu'uuraa deebisuuf qophiin godhamaa jira jedhe koreen nagaa mootummaan federaalaa TPLF waliin akka mari'atu hundeesse. Koreen kun ibsa roobii har'aa baaseen mariin dafee akka jalqabuuf gamtaa Afrikaa waliin hojjechaa jira jechuun mariin akka eegalu ariitiin waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka raawwatu gaafateera. Eliyaas Mulgeetaa dabalata qaba. Qaamoleen baatilee 20 oliif wal waraanaa turan lamaan amma dura adda-addatti dhukaasa dhaabuu labsan malee waliigaltee irra hin geenye ture. Waliigaltee raawwachuun gargaarsi namoomaa akka dhaqqabu, tajaajilawwan bu'uuraa akka deebi'an akkasumas waraanichi karaa nagaa furmaata akka argatu barbaachisaadha jedhe koreen mootummaan federaalaa TPLF waliin akka mari'atu hundeesse. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu akkuma raawwateen haala mijataa uumamutti fayyadamuun tajaajilawwan bu'uuraa ariitii danda'ameen deebisuuf qophiin godhamaa jira jedheera. Koreen miseensota 7 qabu mootummaan Itoophiyaa ijaare ibsa galgala kana baaseen akkaataa waliigalteen kun itti goolabamuu fi marii siyaasaa itti aanuuf bu'uura kan ta'u yaada qopheessuu himeera. Propoozaaliin kunis gamtaa Afrikaa fi qooda fudhattoota marii nagaa kana deeggaraniif akka dhiyaatu murtaa'us himeera. Dubbi himaan TPLF Getaachoo Raddaa garuu ibsa koree nagaa kana hawaasa idil addunyaa gowwoomsuuf hojii burjaajessuuti jechuun fuula Twitter isaanii irratti barreessan. Itti dabaluunis adda waraanaa adda addaatti humnoonni isaanii humnoota keenya qoccolaa jiru, irra deddeebiin waadaa isaanii cabsaa jiru jedhan obbo Geetaachoon. Mootummaan Abiy yeroo bitatee waraana marroo biraa Tigraay irratti labsuuf ta'a malee gonkumaa fedhii nagaa buusuu hin qabu jechuunis kumatan. Mootummaan federaalaa dhukaasa dhaabuun mariin wal dhabdee humnoota TPLF waliin qabu hiikuuf akka fedha qabu irra deddeebiin ibsaa ture. Mariin kun gamtaa Afrikaa jalatti gaggeeffamu akka qabus beekseera. Irra caalaan naannoo Tigraay tajaajiloota akka ibsaa, baankii fi intarneetii waggaa tokko waliif argataan turre. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu namoomaa ji'a bitooteessaa keessa waliigalame. Ergasii dhiyeessiin deeggarsa namoomaa haalaan dabalaa dhufe. Mootummaan Itoophiyaas ta'e TPLF waraana lubbuu namoota 60,000 galaafate miiliyoonota qeerraa buqqise karaa nagaa xumuruuf koree ijaaruun isaanii ni yaadatama. Dhalattoonni Tigraay kumaan lakkaa'amanii fi baatiiwwan darbaniif kaampii naannoo Affaar keessa tursiifaman gara qe'ee isaaniitti deebifamuu eegaluu kanneen deebi'an keessaa muraasni BBC'tti himan. Kaampii tursiisaa Samaraa keessa jirutti fedhii isaanii malee qabamanii kan turan keessaa gariin atoobisii fi konkolaataa fe'umsaan gara qe'ee isaanii duraanitti geeffamaa akka turan guyyaa kaleessaa BBC'tti himaniiru. Imala alaatti taasifamu kanas dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi aangoonni naannoo Affaar akka mijeessanis himameera. Maanguddoon ganna 69 fi maqaan isaanii himamuu hin feene tokko gara qe'eetti deebi'uuf eeggachaa akka turan BBC'tti himaniiru. Jaarsolii nutti erganii gara qe'ee keessanitti deebi'uu barbaaddu jedhanii nu gaafannaan eeyyee jenneen, garuu achis deemnee maal taana wanti qabnu hundi gubateera jennee itti himne. Amma Samaraarraa qe'ee keenyatti deebi'aa jirra. Marroo jalqabaan namoonni nu wajjin turan atoobisii 4 fi konkolaataa fe'umsaa 2 kaleessa sa'aatii 6 keessa qe'eetti deebi'aniiru. Nutis deemuuf dabaree keenya eeggachaa jirra. Kanneen biyya keenyatti nu galchaa jiran hooggansa naannoo Affaar, qondaaltota ittisa balaa fi namoota biyya alaati.
Magaalaa naannoo Affaar kan taate Alaa Shakat jedhamturraa fedhii isaaniin ala wiirtuu tursiisaa Samaraa argamutti kan geeffaman dhalattoonni Tigraay yeroo rakkisaa ta'e akka dabarsan himu. Dhalattoota Tigraay achi turreen isintun wajjin wal waraanaa jiraanuun jedhanii haala suukkanneessaa taheen qabanii nu fidan. Haadholii garaatti baatanii fi karree fudahan jaarsolii fi qaama miidhamtoota illee otoo hin hafiin garana nu fidan. Ijoollee keenyarraa maatii fi qeerraa buqqaaneetu garana dhufne. Hangama kootiin midhaan kuntaala 80 ta'uu dhiiseen garana dhufe. Ergaas dhufnee namoonni 85 ta'an lubbuu dhabaniiru. Hedduun isaanii ammoo sammuun isaanii miidhameera. Namoota du'an gammoojjii keessatti awwaalaa turre. Ani umuriin koo 69 waggaa ta'uu ijoollee koo 6 fi haadha warraa koo waliin nu fidan. Garuu kan hidhamne bakka garaagaraa waan ta'eef haga ammaa waliin agarre. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa waxabajjii keessa ibsa baaseen dhalattoonni Tigraay 9,000 ta'an haala mijataa hin taane keessa akka jiran ibsee ture. Koomishinichi kana dura sabummaa isaaniin qoodamanii seeraan ala bakka tokkotti tursiifaman jechuun bakki tursiisaa kunis lubbuu isaaniif balaa qabaa jedheera. Aangoonni mootummaa Itoophiyaa gama isaaniin namoonni bakka turanirraa bakka biraatti kan geeffaman sababa waraanni babal'achaa tureef nageenya isaaniif jecha tahuu himee ture. Aangoonni Affaar dhimma kanarratti deebii kennan hin qabani. Odeessaalee gaggabaabootiin darba. Dhaabbanni Telekoomii Taanzaaniyaa gaara guddicha Afrikaa Kilimaanjaanoo irratti intarneetii saffisa olaanaa qabu dhaabuu hime. Ministeerri odeeffannoo Naappee Inyaawawee kibxata yeroo hojii kana eebbisanitti kana booda turistoonni fiixee tullicharraa addunyaatti dubbachuu danda'u jedhan. Niwuziilaanditti hambaan qaama nama du'ee shaanxaa caalbaasiin gurgurame keessaa argame qorachaa akka jiru poolisiin beeksise. Maatiin caalbaasii mankuusa tokko keessatti geggeeffameen shaanxaa kana bitan hambaa qaama namaa arganii poolisiitti gabaasan. Manni murtii Libaanos namicha torbee darbe baankii ugguruun maallaqa baankiidhaa qabu baasifate akka gadi lakkifamu ajajee jira. Baasmaam Al-Sheek Huseen qarshii inni qabu baankiitti waan jalaa uggurameef baasii hospitaalaa waan kaffalatu dhabnaan torbee darbe qawwee fudhatee baankii deemuun humnaan doolaara 35,000 baafatee ture. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Odeessa itti aanuun pirezidaantiin Keeniyaa shanaffaa ta'uun kan filataman Wiiliyaam Ruutoo hawaasa Booranaa kaaba Keeniyaa fi Itoophiyaa jiran biratti deeggarsa guddaa argachaa jiru. Ilma abbaa gadaa jechuun uummatni Booranaa maqaa Liiban jedhuun moggaaseeraa fi namoonni gariin ammoo gosti isaa Kaalenjiin Oromoo wajjin walitti dhufeenya qabaa jechuun illee gaaffii kaasaa jiru. Gabaasa dabalataa qabna. Bultiin nagaa nageenin badaadaa. Yooyaa amale yooyaa booga kubaktanii oriin boogaa irraafee ijoolleen urguftuu. Wiiliyaam Saamo'ii Ruutoo yeroo dheeraaf michuu cimaa warra Booranaa jedhamee deeggarsa hawaasaa fi namoota siyaasaa naannolee afaan Booranaa dubbatan irraa argachaa ture. Namoonni siyaasaa kan akka Naa'omii Jiloo Waaqoo fi Didoo Raasoo miseensota paarlaamaa ta'uun paartii Ruutoo UDA jedhamuun filatamaniiru. Bulchaan Marsabit Mohaammed Alii ammoo michuu cimaa Ruutoo turullee filannoo miilanaa kanaan Raayilaa Odeengaa deeggaruun paartii biraatiin dorgome. Karaa miseensota paartii UDAtiin alatti Wiiliyaam Ruutoo qalbii hawaasa Oromoo keessa seeneera. Lammiileen Itoophiyaallee miidiyaa hawaasummaa gubbaa ilma abbaa gadaa jechuun gammachuu ibsaafii turaniiru. Ruutoon sagantaa agarsiisa aadaa Oromoo Booranaa fi duula filannoof gara hawaasa kanaatti imaleetti afaan Booranaan uummata nagaa gaafachaa tureera. Dabalataanis yeroo duula filannoo gaggeessanittis uffata aadaa lichoo fi orooroo qabachuun uummata hawwateera. Oromoo Booranaa kaaba Keeniyaa jirutti afaan hawaasichi beeku akka Swaahilii fi Ingiliffaan itti dubbatee ni dhaga'u. Garuu afaan isaanii afaan Booranaatiin itti dubbachuu filate. Nageenin badaadaa. Yooyaa amale yooyaa oriin boogaa kubaktanii oriin boogaa irraafee
ijoolleen urguftuu. Galgaloo kanaa godaanaa dargaggoota miidiyaa hawaasaa irratti Ruutoo filadhaa jechuun duula geggeessaa turan keessaa tokkodha. Ruutoo kuraa argachuun naaf gammachuu. Garuu waan ani sababeeffadhe irraan gammadeetu jira jedha. Ruutoon ilma horsiisee bulaa mucaa hiyyeessaa kan akka keenyaatti lukku gurguree yuunivarsiitii baratee siyaasa keessatti hirmaatee dhumarratti milkaa'ee amma pireezidaantii ta'edha jedha. Akka inni jedhutti Ruutoon qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa waan ta'eef dhimma uummata Booranaa sirriitti hubata. Ruutoon gosa teenna ta'uu baatus nama rakkoo uummata horsiisee bulaa beekuu danda'u. Kanaaf hin dhaabbanna, hin herreegganna, rakkoo keessa nu baasa jennee abdanna, tanaaf gammanne jedha. Odeessa dhumaarra geenyeerra yuusa waraabessaa dhagahuun namoonni sagalee nu sodaachisu keessaatii jedhu yeroo garaagaraatti daa'imman waraabessaan nyaataman dhageenye beekna. Torbee darbe immoo gaafa hagayya 4 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa namni Birhaanuu Dhaabaa jedhamu naannoo Buraayyuu Kattaatti miilli isaa lamaan waraabessaan nyaatamee erga hospitaala galee of baruusaa dubbata. Namni Moojotti hojii hoteela keessaan dalaga jedhe kun halkan sa'atii 4tti otoo lafoo imalaa jiruuti waraabessi karaatti kan itti dhufe. Achi hoo maaltu ta'e? Waa'illi koo Habtaamuu Xibabuu isa dubbiseera. Maatii koo bira dhufeetanii guyyaa kana dhimminan dhufeef sun naa xumuramuu si hafee dhimma sana xumuramiin afnaan galgala kana naman beeku tokko dawwallaanu nuu galgala kana baatii jirra. Waliin galgala kana baanee halkan barii galuufi dandeessa hojii fe'ii fattantee naan jedhee na bilbilee jechuudha. Bilbilee fi ammasumaan eefilee durennaan hongeetitti kootu naan jedhee gara hongeetti maatii jira jechuudha. Mee maaltu si mudate? Wanti ati yaadattu maali? Bakki addaa isaa gaaddisa waliin kan jedhu grocerii wayii jiraachi fuullee sana bakka naannoo safarri sun immoo safara caffee yookiin gara Battaraa jedhamee waamama boodichi jechuudha. Anna irraan gadeen deemaatii jira bineensi akka bineensaa fuuldura koo darbaatee jira jechuudha. Tole tokko moo yookaan lakkoofsaan baay'eedha? Lakki takkichumaan argee ergasiisii waan ta'e taateen irratti raawwate waan ta'e waan saagaa borumtiisa gaafa amusiisan sa'aatii 5 hospitaalatti obbeekan. Mee namoonni hospitaala si geessan eenyu akka ta'an barteertaa? Namoonni hospitaalatti fidan jedhanii to'aa kaanu waajjira poolisiitii ambulaansiitti fidee maaltu fidee oduudhuma malee qabatamaan anatti fide jedhee qaamni dhufee do'ii ana toddoo karaatti geenaan jedhan jiru ammaa. Mee wayita of bartuu haala ture natti mime? Yemmuun of baruun ciiseetan jira dhagni koo muluun dhumeera jedhu kooti gaditti jechuudha. Maatiin koos na bukkee dhaabbatanii jiranii bakka ammanoo. Inni tokko muluu iyyuu koronyoodhaa gaditti hin jiru, koronyoo gadi hin jiru inni tokko immoo koronyoon itti citeef yaa'u gogaadhuma qabateetoo jira jechuudha. Inni mirgaa. Inni bitaa koronyoodhaa gadi iyyuu irra hin jiru. Ishiidhaa gadi hin jiru lukti bitaa koorra jechuudha. Luka mirgaa koorra immoo inni gogaan qabateetira jira. Bakka amma kaman laallaan bakka nanna'ee naasuudha. Laallaan maatii kona bira jiruuni bakka ammasuma na tasgabbeessanii haala jiru gara sammuutti akka hin deemneef ofii dhiibisaa dhaggalee akka hin duuneef muramuutii qaba jedhanii manni yaalaa ammanumaan kutaa yaalicha na geessanii narraa muranii jechuudha. Erga of bartee booda murame jechuudha. Ani jechuun ergasii jaanarraa muraa namuu farramee tan onarraa muranii. Ilbaa gaditti murame lachuun jechuudha. Waan akka nan tuqnetti akka rakkina narra ergeessisnetti akka sanatti muranii jechuudha. Haalli fayyaa kee yeroo ammaa maal fakkaata? Haala akkamii irratti argamta? Haalli fayyaa kootti yaa'u qaama koo dhabuurraan kanas yaa'u na yaalaa jiru yaala maatiin jira. Tarii yeroo sanitti wanti sirumaa yaadattu hin jiru waraabessicha argu keetiin alatti yeroo si ciniinufaa wanti yaadattu hin jiru sirumaa? Waa tokkollee waa tokko. Miila keetiin alatti iddoon biraa wanti miidhame jira? Harki kiyyas mudhii karaa mirgaatiinis mudhii koo gubbaarra laphee koo immoo arrafarra na harkise na fakkaata akka kanaadhaanis waan laattame qaba. Inni laphee koo kanarraa waan ilkaanitti hin hidhame miti. Kan harkaa ilkaaniin beeksisa. Kan dugda koo mirgaarra jirus akkasii ilkaaniin beeksisa. Inspektar Malkaamuu Asaffaa poolisii Buraayyuutti abbaa adeemsaa kutaa qorannoo yakka aanaa tokkoffaa yoo ta'an halkan tilmaamaan naannoo sa'aa 6:00 eeruu milishoota biraan nu gaheen konkolaataa poolisii mana yaalaa dhiyeenyatti argamutti geessinee jedhaniiru. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa xumurree kan dhiyeesse Firaa'ol Balaayidhaa kan qopheesse Eeliyaas Mulgeetaa gaaritti bula.